ያመጣታል እኔን እንደሸወደው ፓስፖርቱን መልሶ እንዳመጣ በራሴ በኩል አደርጋለሁ ሁሉንም ነገር ግን አንቺ አሁን ተረጋጊ እንቅልፍ የለኝም እንዴት እንደምንም ብለሽ ፓስፖርቴን የምንቀበልበትን ነገር እንድታመቻችልኝ እባክሽን እኔ መሄድ ፈልጋለሁ እዚህ ዳጌፈተኒት ጀቹዳ ፓስፖርት ኮ ናርካ ፍዳቴ ጅራ ፓስፖርት ኮ ሲኤተና ሲቲከኔ ጀዴ ራወቴ ነራፉኤ ዴፈቴ ጀቲ ራወቴ ሂማታቲ ጀርቴ ጁራ ቦአቲ ጅርቴ ጁራ ሰላሚን ቦአቲ ጅርቴ ጁራ ኤምማሺ ጦብ ጎራቲ ጅርቴ አኩማ አርጊተኒት ጀቹዳ ሶ ኤጋ እናሰነ ዴቢሴ ራወቴ ዘዴ ደማል ጎዴ kan kota sitti kenne kan keeti miti jedheen raawwate erga kaameraa dhaabeen booddee deebisee irraa fudhatee jechuudha seedoon falashitti ba'e jechuudha nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunda keessaniif isiniin jedha Ega namoonni haaraan akka carraatee gara channel kanaa hordoftan otoo subscribe hin godhin biraan darbinaadha akkasuma ammoo like share gochuudhaan nu jajjabeessa kana hunda waan gootaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhaggeeffannetti egaa salaamin har'a waan baay'ee haasofte jechuudha macamadii guddaa keessa galtee jirti haala itti dubbattu yuu wallaalaa jirti jechuudha baay'ee jiruun itti ulfaattee jirti baay'ee waan gootu waan dhiistu wallaaltee jirti jechuudha sababni isaa maali biyya ormaa keessatti paaspoortii kee kan kee of harkaa hin qabdu yoo taate gara biyyaatti deebi'uu hin dandeessu achi keessa jiraachuu hin dandeettu akkasuma immoo yuu maalidha guyyaa qaba jechuudha guyyaan ishiin achi itti deemtee itti deebitu guyyaa 15 yookiin immoo waan akkasiitiin jechuudha kan gara biyya tokkootti imalanii guyyaa qaba jechuudha wanti hundinuuyyuu warra jiraata achi keessa jiraachuudhaaf deeman yookiin immoo hojiidhaaf warra deemantuuyyuu yookiin anga uggaa tokko yookiin anga uggaa lama agasittiin isaan tursiisa malee warreen akkana akka waan bashannanaatiif waan tokkoof kan deemanii guyyoota muraasa kan jechuudha kan isaan qabanii yookiin guyyaa 15 yookiin immoo guyyaa muraasa jechuudha guyyaa 20 waan akkasiiti jechuudha so osoo guyyaan kun jala hin dhumini biyya kana keessaa ba'uun qaba guyyaan kun irra darbe taananii rakkoo cimaa namuudachuu danda'a kan jettu bo'aa jirti jechuudha isuma dhugaa dubbachuudha fi Saidoon kan rakkina cimaa keessa sii galcheetii jira jechuudha ani jetti salaamin amma wanti fee haafuuti osoon paaspoortii kan koo argadhee gara biyyaa deemee samayyaa bichaa rakkoon takka ishirratti hin qannamini malee ishirra hin ga'ini malee ani memorii isaatis nan kennaafi bakka jiru fuudhee nan kennaafidha jechuudha kan ishiin jechaati jirtu amma hawaatti bo'aa jirti jechuudha ufamantee hawaa ishee dheengadda osoo hin beekinidha jechuudha kan ishiin jechaati jirtu egaa viidiyoo keessatti naan ilaalu hawaadhuma bira taa'ee raawwateet Saidoon hawaa bira dhaabatee memorii kan koo kan dhugaa ji'aaga kana yeroo sargii kiyyaa fi ayyuu isheen irraa fudhattee irraa fudhachuun qaba haala kanaanii waan tokkoon jedhee raawwatee ishee bira taa'ee dubbataatii ture egaa sagalee ergasii irratti gashee malee ana biratti akkas jedheeti miti kan dubbataatii ture anaan boo'ee raawwatee na kadhataatii ture hanga miila kiyya irratti kufuu ga'etti na kadhachaa ture akkaataan inni itti na kadhataa ture mooyyuu siin ala karaa hin qabu ati salaamitti dhiyaatta salaamin immoo mana Sumayyaa hin beetti Sumayyaan eessa akka jiraattu eessan akka baatu eessan akka galtu kan beeku salaamidha waan ta'eefi kara keetiin hoo ta'e malee kara salaamii fi kara keetiin hoo ta'e malee Sumayyaa argachuu hin danda'u kanaaf iyyuu ijoollee koo yaadetiin hin jira Sumayyaa argachuun barbaada haadha manaa koo xaraaramuun barbaada jedhee luka koo irratti na kufee raawwatee boo'ee mimmaasaa xab godhee na kadhataatii ture malee ani salaamirraa memorii kan kootiin irraa barbaada kanaan ishee doobsee raawwadhee memorii fudhadha yookiin immoo waan tokko ishee irraa fudhadha jedhee raawwatee natti himne osoo inni kana jedhee na biratti dubbate osoo inni kana jedhee raawwatee waan himeeti ani maaf waan kana godha ani gochuun qabu inni beekaa Sumayyaa waliin walitti nanaquudha fi akkasuma immoo warroota Sumayyaa hordofaniin daawwattoota Sumayyaa waliin walitti nanaquudha fi kan inni akkana godhee fi malee ani kan hunda dhaga'eetii miti akka waan ani karaa isaa ta'ee raawwattee isa miidhuu yookiin ishii Sumayyaa miidhuudhaaf deemu
osoo sumayyaas ta'e akkanatti nyaachisanii raawwatanii ijoollee baay'een natti lolaa turanii sini gala. So namni baay'een akkas jedhee raawwatee naan lolaatii ture naan rabsaatii turanii. Ati otoo sumayyaas argite akkasitti nyaachistaa akkasitti dabarsitee kennita naan jedhanii raawwatanii natti lolaa turanii jettee dubbatte jechuudha. Ani mataan kan koo jedheetiin ture jechuudha. Odoo beektuudha kan itti akkana goosistee beekaas idoo waliin taatee raawwattee akkas goosistee hin beeku jettee maafee falmatta kanan jiru baay'ee tokkaanuyyuu itti dubbataatiin ture jechuudha. Maaliifin nama tokko miidhama tokko irraan ga'uun dhorkaadha. Nama sana hin dandeessa yoo taate karaa sirriidhaan walitti fidi malee karaa dabaadhaan karaa hin taaneen karaa namni sun miidhamuun nama tokko walitti fiduun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Boru lubbuu teenya tanarratti maaltu akka uumamu hin beeknu. Har'a nuti lubbuu namaatti farannaa waan hin taane namarratti yaannaa waan hin taane namaan jenna jecha hin taane namarra keenya garuu immoo boru nu irra maaltu akka ga'u hin beeknu jechuudha. So amma salaamiin bu'aa jirti akkuma argitanitti jechuudha. Paaspoortii ishee akka irraa fudhatettidha akkasuma akka argachuu hin dandeenyechi akkasuma dhiigni mucaarree akka hin ilaalamnettidha jechuudha kan ishiin dubbataa jirtu aga ammaatitti ilaalamuu hin dandeenye tokkoffaa inni iyyuu waan kana jidduu kanatti sayidoon jidduu kana keessa wanti inni fidee fi akka wanni kun hin milkoofne fi mucaan dhugaadhumaan dhugaatti kanuma isaati jechuudha kan jettudha jechuudha kan ishiin dubbataa jirtu. Dubbichi baay'eedha ka baay'eedha waa baay'eedha kan isaan dubbatanii baay'ee tokko ulfaata jechuudha baay'ee sodaa guddaa keessa galteetti salaamini akkamittiin gara biyyaatti akkan deebi'u hin qabu asitti jiraachuudhaaf jiraachuu hin danda'u biyya ormaa keessa guyyaa sana ammoo akka inni na harkaa fuudhee paaspoortii koo deebisee kaameraa cadhaamsee paaspoortii koo deebisee inni na harkaa fuudheen ani naa deebisa seetananii dhugaadhuma immoo keessa isaa banneen ilaalle kanuma isaan natti kennee naa qayyaruudhaaf hin se'e. Achi booddee gaafa inni narraa fudhatee jedhee poolisoota isaan sanaan deebisee narraa fudhatee naanni imshinaan jedhanii anis immoo afaan isaanii hin beeku waan ta'eef waliigaluu hin dandeenye afaan arabaa badaa hin beeku waliigaluu hin dandeenye bakka isaaniif imshidhanii na ari'atanii jennaan inuman deeme bu'aa imimmaan koo harcaasaa sana booda kaameraanis dhaabatee jira waan ta'eef rakkina kaameraa duubatti uumame namni na arge tokkollee hin jiru. Bo'ee mimmaan koo fixadhee tanan iddoo sanaa deemidha kan isheen jechaati jirtu aga ammaatitti gaa akka itti bakkuma tokko qubatteeti jirtudha sodaa guddaa keessa akka jirtuttidha kan isheen himachaati jirtu. So wanti kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Bakka kanatti seedoon paaspoortii kana ishiirraa fudhateedha fi waan waa isaa godhu natti fakkaatu meemooriin isaa asin jiru. Meemorii isaa kana ishee asitti hambiseedha ishee asitti rakkiseedha ishee miidhaa tokko isheerran asitti geessiseedhaaf meemoriin isaa kun argamuu fi dhiisuu danda'a. Akkasuma immoo borumaa fi ilmoodhuma isaa kanayyuu arkachuu dhiisuu danda'a. Salaamini ani wanni nani jette wanni ofii kootii deemuu fi sumayyaan daa'ima baatte ofii isheetiifis daa'imas hin rakkisin jedhee tananii aniin kuni omaaf harkaan qabu. Daa'imti nafaan rakkattu hin jirtu leexuu koota sana hin jira bakka isheen rakkattu sana ani isheedhaaf rakkachuudhaafan asifachi fiiga malee wanni nan achi keessaa argadhu tokkoyyuu hin jiru ani immoo akka isaan walitti isaan naquudhaaf miti walitti araarsuudhaaf ni malee immoo akkasuma nuti wal beennaa iccitii duuba jirtu jira iccitii walirraa qabnutu jira kan inni jedhu aniif inni surumayyuu walitti dhufeenya wayitu hin qabnu jette aniif inni walitti dhufeenya wayitu hin qabnu. Yeroo walitti dhufne akkamittiin akka waleeggannu anaaf isatu beeka. Kanaafiyyuu wanti nani gaafa sana rifadheefu wanti nani dhaabachuu dadhabeefu kanaafidha. Maaliifin aniif inni gaafa walitti dhufne maaliin akka wal eeggannu natu beeka. Sababa kana ta'eef rifadhee of qabuyyuu hin dadhabne akkamitti akka inni boorsaa koo narraa fuudhee raawwattee paaspoortii koo keessaa baasee fudhateeyyuu waanuma tokkoof hin beeku harki koo muluun anni koo muluun na kirkiraa ture jette ishee. Anni koo muluun na kirkiraa ture hollataati nan ture gonkumayyuu of hin beeku itti gaafa inni irraa fuudhee keessaa baasee fuudhee boorsaa ishee achitti deebisu amma kan hunda waan tokkoof hin beeknetti akkasumaan lafa akkasumaan dubbadha malee waanuma tokkoof hin beeknetti dhugaa waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Maaliifini nama tokko dhugaa jirtuun itti deemi malee isheenis balleessa hin qabduu qofa osoo hin taane balleessiteetti cidha sanarratti meemoorii sana filaashii sana achi keessaa fuutee cidha sana akkasittiin jalaa balleessuunis ta'uun isaa hin oolle cinni suni waan ta'eef edda ta'een booda immoo waan kana keessa galtee kana balleessuun ishee kana gochuun ishee balleessuma guddaadha.
Sa'idoon immoo har'a dhimmi inni deemeef dhimma biraati waan ta'eef dhimma sana immoo jidduu kana keessa fidee raawwatee har'a waan kana achis isa sana keessa galchee waan sanaaf dubbatee ka'uun isaas waan baay'ee ulfaataadha. So kanaaf rabbi immoo nageenya isaaniif haa buusu.